Harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaa keenya galata waaqayyoo arrammoo qophii addaati walitti deebinee jirra. Arrammoo akkuma argitanii barbareen qopheessaa jira garuutii jechuudha. Haga ammaatitti barbaree qopheessee hin beeku. Mee harrammoo barbaree qopheeffachuuf jechuudha. Tanaan durre akkuma argitan maazariitu naa erge jechuudha daaksisee amma immoo ofii kiyyame nan qopheessaa jedhee tanan jechuudha. Amma barbaree koo akkuma afeen shunkurtii adii fi zanjabila qopheeffachaa jira jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Yeroo biyya ormaa turree gallutti namoonni hedduun keessan irraafadhu akkamittan irraafadha hojii biyya kiyyaa jettanii warreen yaadanaaf kennitanis jirtu jechuudha. Viidiyoota darbe keessatti animmootu jechuudha. Namni waa inni irraafata namni waa inni irraafanne hin jiru jechuudha. Waa irraafachuun akka kaawwanniiti miti. Waa irraafachuun amala namaati. Kun immootu rakkoo miti jechuudha waa irraafachuun. Kana fakkaata kennaa waa irraafachuutis hin jira. Kana fakkaata ginoon amma haala kana shunkurtii kiyya qopheeffachaa jira. Jireenyi biyya baay'ee qaalis ta'u akka itti jiraatan namni kamiyyuu hin dhabu jechuudha. Hundumtuu akka mataa isaatitti jiraata. Amma barbaree kana duraan kiiloon tokko birrii 50 60 70 akkas ture jechuudha duraan. Garuu har'ammoo 400 jechuudha. Sanirratti immootu wanti inni itti naqamu jechuudha mi'eessituu yookaan qimamiin isaa baay'ee kan widdii ta'e jechuudha widdiidha. Ammaa fi qimamiin itti naqamu garuu bitee hin jira. Ani barbaree fi wanni bichaan qopheesse jechuudha. Ammaa fi zanjabilaa fi shunkurtiidha nan cafacafa. Kuwan immoo ergan cafacafee ka'ee goggogee guyyaan daasisuuf jedhuun itti godha jechuudha. Kana fakkaata haala jireenyaa akkuma abbaan itti jiraattate jechuudha. Egaa namoonni baay'een keessan na hordoftanii namoonni baay'een keessan koomentii na barreessitanii namoonni baay'een keessan na jajjabeessitan namoonni baay'een keessan immoo qeeqa garagaraa natti laattu ulfaadhaa galatoomaa hundumti keessanuu isiniin jedha. Ani amma kinoo haala kanaan dafee mooyyen kiyyallee baay'ee guddaa wayiiti dafee tanan tumeeto jechuudha. Ka'aa jira jechuudha. Fuuldurarraan duumessis dhufaa jira galgallis dhufaa jira. Ani amma haala kanaan barbaree kiyya qopheeffadhee kinootii isiniin jedha. Tumee jechuun zanjabila fi shunkurtii adiidhaan haala kanaan cafacafee guduufee ol kaa'aatiin jira jechuudha. Boruuleef ta'an hafuudha fi egaa kana fakkaata hordoftoota keenya waan nufaana turtii taasistaniif guddaa galatooma isiniin jecha. Akkasuma warroonni gaafii qabdan yaada qabdan keessa warroonni na gaafattanis jirtu warroonni sagalee keessan osoo dhaggeeffatin hafusi dhiifama guddaa isiniin jecha. Kana fakkaata gatii barbareetis isinitti hime qaala'insi jireenyaa garmalee dabale jettanii biyya ormaa keessatti hin hafinaa koottaa galaa waan qabdan nyaadhaa dhugaayii waan qabda yoo nyaattanii dhudhan homaa rakkoon hin jiru. Qaala'insa biyyaatitu dabalee buna fa'a qal'istee bunni kee qallaadha warri jettan immoo bunni malakkaan takkittiin birrii 30 kanaaf jechuudha bunni kiyas na jalaa qallate. Barbaree kanas imee akkaataa itti qophaa'u warreen beektan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nuti hundumtuu kawaa ogummaa garagaraa qaba. Ani ogummaa biraan qaba. Dubartiin biraa yookaan shamarri biraatis ogummaa biraa qabdi jechuudha. Garuu hundumtuu namarraa baratama walirraa baratama waan ta'eef ani tokkichi qofaan koo ogummaan koo qofti nagahuu dhabuu danda'a yookaan namatti bareeduu dhabuu danda'a. Anaaf naa ta'uu danda'a garuu nama gammachiisuu dhabuu danda'a. Sun rakkoo miti.
isinis immoo ogummaa qabdan akkaataa barbaree ittiin qopheeffattan akkamittiin akka qopheessaa turtan maal maaltu akka itti godhamu akkasumas mi'eessituun garaagaraa maal maaltu akka itti godhamus natti himtu. Ani amma har'aaf kanan qopheessaa jiru keessaa guuree fixee shunkurtii isaatis qodoqolee sanjabilas miicadhee jechuudha. Lafa goradhee tanan akkasitti itti walitti cafaccafee lafa godhee guyyaa tokko akka ani xiqqoo haawolee keenya jalaa argetti guyyaa tokko tumanii cafaccafanii lafa oolchanii bulchaniit sana booddee guyyaa itti aanu afu jechuudha ukkaamsanii ta'ii akkasii yoo ta'e nama hin gubu jechuudha barbareeni. Yookaan immoo baay'ee mi'aawaa isaa ta'a jechuudha yookaan immoo nama guba jechuudha barbareeni. Kana fakkaataa kanaafuu hundumtuu ogummaa garaagaraa qaba akkasuma haala ittiin bulmaata garaagaraa qaba. Namni aadaan naannootis aadaan biyyaatis aadaa sabaaf sablammii akkuma garaagara ta'u ogummaan namni ittiin hojjetatus garuma gara jechuudha. Kanaafuu akka kootti hin hojjettu kanatti hojjetama yoo jettanii naaf barreessitanis na fudhadha. Guyyaa lammataatiif immoo akkasitti qopheeffachuudhaa fi qophiidhaan isiniin jedha. Ani har'aaf immoo akkuman beekutti jechuudha kanuman beekun hojjedhe isiniin jechuun jaalladha. Oduu isinitti guddisuu kootiif immoo tuyyuu dhiifama guddaa isin gaafachaa. Viidiyoon koo ammaaf qopheeffadhee dhufee asuma irratti goolabama. Egaa hojii koo laalumaa hojii kiyya laalaa jechuma kanan jechuudha. Kana fakkaata haati shibirree teessan immoo mataa ishii adda jala hidhatte fataazanaa jechaa jirti isiniin jedha. Kana fakkaata qophii addaatii walitti deebinaa. Akkasumas immoo chaanaalii koo warri sabskraayibii hin godhin sabskraayibii sheerii laayikii gochuudhaan koomentii barreessuun hin dagatinaa isiniin jecha. Warroonni gaafii qabdanis isinitti himeen jira jechuudha. Keessaan lakkoofsi yuutuubii kiyyaa lakkoofsi bilbilaa waatsaappii imoo telegiraamii ni jira jechuudha yuutuubirra. Hundumti keessan gaafii addaa yoo ta'e malee akkasumaan yoo sagalee naa ergitan dafee deebisuu dhabuu hin danda'a. Barreeffamaan yaada keessan yoo ibsattan tarii dafee ilaaluun danda'a. Kanaafuu kana fakkaata maaliif biiziidha waan ta'eef baay'ee akka yeroo biyya arabaa san hojii ofii yoo fixatan namatti tolee taa'uun wanta akkasii hin jiru jechuudha. Osuma waan takkitti hojjechaa oolu aduun dhiite jechuudha. Garuu biyya ormaatitti osuma hojiillee of harkaa qabnu bilbili nu biraan dhabamtu akkasitti nutti hin tolu jechuudha. Itoophiyaa keessatti hundi keessanuu kanuma yoo galtanis kanuma beektanii warri galtanii argitan jechuudha. Warri galtanii hin argine immoo gana argitu siniin jedha. Kana fakkaataa. Bye bye.